attamitti duulli wal na filadhaan geggeeffamaa ture. Attamitti sabni filatu immoo galmaa'e. Isa akkasii kana dura ta'a. Filannaa dura jechuudha. Gaafa filannaa immoo wanti ta'aa ture, wanti hojjetamaa ture, gaafa filannaa sana immoo hin mul'ata. Attamitti sabni sagalee kennee jeequmsa ture moo nagaatu dhiibbaatu ture moo sabni nagaadhumaan abbaa barbaade sagalee kennee ba'aa jira moo innis lammaffaadha. Isa gaafa filannaa. Sadaffaan immoo gaafa lakkoofsa gubbaadha. Lakkoofsi lakkaa'amu sun immoo filannaa booddee innaa hunduu waan argate sabatti himanii inni immoo isa filannaa booddee isa jedhamudha. Egaa akka argaa amma ofii kootii Mombaasaan ture. Mombaasaa sanattis akka argine Naayiroobiittis deebinee Naayiroobiittis akka ilaalaa turretti gaafa filannaa sana baay'ee waan nama gammachiisutu ture. Waanuma xixiqqaa lamaan tokko malee amma Mombaasaa jechuun Keeniyaa keessatti Naayiroobiitti taanee iddoo sabni bal'aan guddaan Keeniyaa jiraatudha. Iddoo tokko maashiniin isaan ittiin nama gargar baasanii daqiiqaa iddoo tokko duwwaa nama 500 hin dabarre duwwaa gara iddoo tokko duwwaatti rakkisaa turte. Daqiiqaa 45 immoo akkasitti daqiiqaa 50tti deebisanii hojiirra oolchanii iddoo tokkotti immoo namni filannaa dorgomaa wayii ammas manuma tokkitti iddoo sagaleen itti kennamu tokko gara nama 500 jibbayyaatu sagalee kennaa achi galee jeequu yaalee innasuma hidhanii karaa achitti amma Mombaasaa gubbaatti rakkoon tokko hin turre. Waan akkasii kana waan abdii namatti tolu guddaatu deemaa ture. Isaanumtis immoo warrumti dorgomu sanayyuu rakkoon hin ka'a, rakkoo maaltu dhufaa, maalii kanannaa jedhamanii gaafatanii namichi Odiingaa jedhan sun innumtuu akka nuti hin jaalannetti kaa'ee nuti barii Itoophiyaa fi Somaalee miti jedheetu warra gaazexeessatti deebii kenne. Lolliin ka'a, jeequmsiin ka'a tokko attamiidhanii gaafannaan lakki nuti Itoophiyaas miti, Somaaliyaas miti waan akkasiin eeginaa jedhe. Dhugumayyuu lakkoofsa egaa sana booddee gaafa lakkaa'amu mo'amteedhanii ennaa sagalee dabarsanii lakkoofsannaa kennuu calqabanii iddoo tokkotti warri isa gargaaran iyya kaasanii turanii karaas cuccufuu yaalanii innasuma waamee dhaabaa nuti Keeniyaadha. Nuti mana murtii qabnaa, mana murtii kabajaa qabu qabnaa, achi dhaqnaa jedhee dhaabsise. Egaa amma gara mana murtii deemaniiru. Manumti murtiin gareen lachuutti amanu yoo jiraachuun biyya tokko keessa rakkoon keenya tokko guddaan isadha. Ammasitti akkuma beektanii manni murtiin gadhiisaa, poolisiin hin gadhiisu. Amma warra karaa boo karaa wallafii hidhamee yeroo 3-4 manni murtii gadhiiseera, poolisiin hin gadhiisu jedhe. Keeniyaa keessatti garuu pireezidantii yoo ta'e nama isaa gadis yoo ta'e mana murtii kabajuun jira. Kana duras agarsiisaniiru. Gara mana murtii deemanii amma nurraa fooyyee qabaachuu isaa waan baay'ee agarsiisaa jechuudha. Ulfaadhaa galatoomaa Profeesar. Amma gaafa Odiingaanii nuti Itoophiyaa yookaan Somaalee miti jedhu isin nama biyya Itoophiyaa irraa deeme nama siyaasa Itoophiyaa keessatti umrii keessan keessaa waggaa walakkaa olii itti faajjanii waggaa 30 ol waggaa 40 ol itti faajee maaltu isin dhagahame mee akkam isin dhagahame dhugaa Itoophiyaa irra jiru kama beektanillee ta'u maaltu isin dhagahame garuu. Biyyi kee akkas ta'uun akka beessan taanetti akka gadhee ta'etti akka bad example isa faranjiin jettutti waamamuun waan si gammachiisu hin jiru. Garuu akka jarraa beektaa warri mootummaa Itoophiyaa muummichi ministeeraa duriis achiin wajjin ture. Pireezidantiin duriis achi ture. Dr. Mulaatu Tashoomee fi obbo Hayilamaariyaam Dassaalany achi turanii.
isaanis taajjabduu ta'anii achi turanii. Egaa filannaa isaanii yeroo isaanii turee fi filannaa isaan booddees ture biyya kana keessatti arganiiru. Isaanumtis attamitti dhaga'amee biyya kanatti deebi'anii warra isaanii hin gorsu moo hin barsiisu moo attamitti addunyaan nuuni akkasitti ilaalaa kana maal isaan akka godhan hin beeku garuu isaanis achi turanii jechuu kooti. Lama isaantu iyyuu hoogganaa ture. Ijaa kanaa nabichaa miti namni warri biraas jiru Itoophiyaan koomishinii dhala namaas achi ture. Innis egaa waan achi baratee galee attamitti namni nagaadhaanii mootummaan saba wajjin attamitti jiraachuu danda'a. Waan tokko tokko innis waan barate uma qaba ta'a. Ana bichaa miti jechuu kooti namnuma jijjira ture. Warri mootummaatti dhiyaatanis jiru jechuu kooti. Isaanis egaa waan achi baratanii dhufanii mootummaa isa keenyaas gorsanii waan barsiisanii waaqnaa beeku malee isaanis wajjin turre jechuu kooti. Ulfaadha galatooma. Inni gama biraa itti aansee kaasuu fedhu waa'ee imala galatoomaa akka Koongiresii Federaalistii Oromootti hoogganni lama guutuu addunyaatti bakka kana taasisaatiin tureen wal qabatee itti aanaa pirezidantii Koongiresii Federaalistii Oromoo obbo Baqqalee Garbaa fi eeggataa itti aanaa pirezidantii obbo Jawaar Mohaammed taasisaatiin turan. Walumaa gala akka KFO'tti imallisan akkamiin laaltanii maal immoo itti milkooytan tariitii gabaasa walakkaa illee taatu argattaniirtu jedhee amana obbo Baqqalaan asuma ammallee jiraatanis obbo Jawaar galaniiru waan ta'eef. Egaa jamana teknoolojii kana naachi waan dubbatamaa tures waan isaan dubbatanis waan sabni gaafachaa tures nutis ilaalaa turre hundaasaa yoo ta'uu baate waan tokko tokko ilaalaa turre gaaffii ka'aa tures ilaalaa turre karaan dhaabbiin keenya waggaa 25 irra deemaa tures ilaalaa turre. Egaa namni walgahii akkasii gubbaatti waan tokko tokko karaan nuti hin barbaannes waan tokko tokko akka ka'aa ture ilaalleerra. Ganaa akkuma jette Baqqalaanis ennaa deebi'ee riippoortii isaanii jarri lachuu akka ta'utti ennaa nu dhiyeessanii bal'ifnee maal attamitti daasporaa saba keenya daasporaa keessa jiru attamitti walitti dubbachuu dandeenya. Attamitti wal dhaggeeffachuu dandeenya, attamitti nu hubachuu danda'u, nutis attamitti isaan hubannaa. Dhaabbolee Oromoo jidduu jirus wanti tokko tokko ka'aa ture, innis attamitti deemuu irra jira. Isa jedhu sana ganaa laallaa jechuu kooti. Ilaaluun keenya oolu. Garuu waan irraa hubachaa turre jira. Tokko tokkos egaa siyaasichas akka ta'utti karaa irra deemaa turres akka ta'utti beekuu dhabuudhaan wanti tokko tokko ka'aa ture. Wanti tokko tokko immoo qilleensa amma biyya keessa jiru qabsoon Oromoos waggaa 50 akkamitti deemaa ture. Waggaa 50 keessa wal hubachuu maaltu ture. Wal hubachuu dadhabuunis maaltu ture. Waan akkasii kana qajeeltumatti irratti gara fuulduraatti haasaa deemnaa, dubbachaa deemnaa. Gara fuulduraatti garuu wanti guddaan barbaachisu gaaffii kaa'uun sabni gaaffii ofii, shakkii ofii, amantii ofii, rakkoo qabsoo saba isaatii attamitti ilaalaa kana gaafachuun mirga baay'eedha. Garuu gara fuulduraatti kana caalannaa deddeebinu attamitti saba keenya dubbifnaa isaanis attamitti nu hubatu nutis attamitti saba keenya hubannaa kana yeroo gara fuulduraatti deddeebineet ilaalla. Qabsoon keenya qabsoon Muhammad Na'ametti kallacha tokko qabatee wal gargaaraa, wal hubachaa, wal gaafachaa, wal qeequus wal qeeqaa attamitti gara fuulduraatti deemuu danda'a kana itti deemna. Akkuma itti beektu waggaa darbee anatu ture. Wanti barana ka'aa ture anumattuu xinnootti maaliif ka'aa ture iddoo tokko tokkotti anumattuu mataa koo keessa galeera. Maaliif
bara darbennaan gara magaalaa 20 kanan Ameerikaa keessa iddoo baay'ee deemee gaabbiin inni nama ka'aa ture baay'eensaa harka dhibba keessa harka 95 harka 90 ol hin kaanee jechuu kooti. Attamitti qabsoo kana gara fuulduraatti nu deemsiftu maal gumaacha maal barbaaddu maal isinii gumaachinaa isinis maal hojjettu attamitti dhaabbileen Oromoo wajjin hojjechuudha malee wanti biraa ka'aan turre jechuu kooti waan wal luqsinu hin qabnu. Kun attamitti egaa barana immoo bubbeen sun ennaa darbe immoo bubbeen baranaa immoo qilleensi baranaa immoo attamitti gaabbii haaraa tokko fidee dhufee kana nuti sirra deebineet ilaalla. Karaa keenyas waan jiru, karaa saba keenyas waan jiru. Politikaa paartiin tokko immoo liidarshiippii kennuu danda'utu jira. Gara fuulduraatti, gara duubaattis har'as kan jiru, gara fuulduraattis garamitti tarkaanfannaa kana saba ofii wajjin wal mari'achaa maal gochuutu jira kana wal gaafachaa wal sirreessaa deemuun hin barbaachisa. Garuu akka gaabbii ka'uun rakkoon qabu iddoo tokkotti malee karaa keenyaa wanti deemaa ture gaabbiin ka'aa tures akkuma poozitiivitti ilaallaa jechuu kooti. Maaliif sabni keenya onu gaafate malee abjuu isaas dadhabbii keenyas hawwii keenyas wanti hunduu wal bukkee hoo ilaalame malee cal jedhamee lakkisuu manuma waaqaa nu geessaa jirtu jedhee nu jajesi akka hin taanetti of irraanfachuu nin dhufaa wal irraanfachuun hin dhufaa akkuma rakkoo warra amma rakkoo nutti fidanii kana yeroo tokko waggaa 3-4 darbe sabni iddoo tokko beekaan iddoo tokko jedhamu warra Museetu nu ergamee biyya kana bilisa baasuudhaa fi waan baay'ee jechaa ture amma numti sun deebi'eetu karaa biraa iyya biraa iyyaa jira. Akkas hin taanes wal sirreessaa deemuun baay'eessadha. Garuu karaa keenya saba keenya wajjin wal hubachuudhaa fi wal hubachaa deemuu wal sirreessaa deemuu gara duubaattis isarra jirus isa boruus egeree saba keenyaas walitti fidnee kophaa keenyas miti dhaabbanni Oromoo hundis kana attamitti ilaaluu kana wal gaafachaa dhuma deemnaa jechuu kooti. Karaa keenya akka dhaabaatti akka amma jiru kanatti rakkoo guddaa jenneen fudhannu durumas qabsoo keessa wal gaafachuun jira. Yeroo kana caalayyuu wal gaafachuun jira. Yaa kana karaa keenyaa homaan jennu jechuu kooti. Maali amma imalli keessanii ji'a 6 yoo guddate garaagarummaa ji'a 6 natti fakkaata waan akkasii hagasuuyyuu hin ga'u natti fakkaate isin USA irraa deebitanii osoo hin turiin isaan immoo dhufanii garaagarummaa ji'a 6 hin caalle keessatti waggaa 6 illee yoo ta'e siyaasni baay'een jijjiirame ta'uu danda'a. Garaagarummaa ji'a 6 hin caalle keessatti waan ofii dhuftanii USA'tti hin argin wanni hogganoota lamaan kana keessatti argaatiin hin turre maalirraa madde jettanii yaaddu? Ani karaa koo yoo tokko waan sadiirraa waan dhufe natti fakkaata. Waan 4 jechuu hin dandeenya. Inni tokko naannoo taa'ee ilaaluu maal waan tokko gubbaatti naan taa'ee ilaaluu dhaabbileen Oromoo yeroo tokko innaa saba keenyatti dhiyaannu innaa saba keenya dubbifnu waan tokko jaa ukkaamsinees haa ta'u caljennee bira dabarrees haa ta'u yeroo tokko immoo sabni keenyas siyaasni waggaa 50 attamitti deemaa ture ammas attamitti deemaa jira gara fuulduraattis attamitti tarkaanfataa kana wal hubachuu dadhabuudhaanii yeroo tokko immoo dhaabbiloonni Oromoos saba keessa burjaaja'uun tokko darbee jaagaluu fi isarraas dhufuu hin danda'a. Lammaffaa immoo dhaabbanni Oromoo amma baay'ee fooyya'aa ture. Nuufi warri ABO wajjin hojjechuu jalqabuun keenya walii mallatteessinee hojjechuun keenya innaa filannaa keessas galuu yaallee baanes wal hubannee galuu keenya bahuu keenya waan akkasiitiin kan ka'e fooyya'aa dhufe malee
waggaa 20 kana fuulduraaf waan tokko akkuma beekamu masaanuu gadheen jedha yeroo baay'ee masaanuu gaarii fi masaanuu gadheen jedha. Masaanummaan sunis immoo akka ta'utti iddoo isaan arganne natti fakkaata naan ilaalu nam tokko fedhiidhuma akkatti walitti wal qabannee wal hubannee wal dhaggeeffannee deemnu akka ta'utti ilaaluu dadhabuudhaanis dubbittii masaanummaan tokko yeroo tokko jaljetteetuma kaatii innis isarraas wanti tokko madduun hin mala waan jedhuun qaba. Sadaffaa immoo mootummaanis garee lachuu keessa galee taphata. Gamas dhaabatee dhagaas darbata, gamanas dhaabbatee dhagaachi darbata. Jidduu sanatti immoo jabana teekinooloojiin ammas deemee gara fuulduraatti deemaa jiru. Achi keessa qilleensi baay'ee galuu hin danda'a. Naa'u qajeeltutti teessee hubattee warri feesbuukii gubbaa jiranii maal gubbaa jiranii warra amma garee mootummaa jiran karaa lachuun isaan taphatanii gara kanatti sirrukutu gara sanatti sirrukutu jidduutti immoo bu'aa waan naa ilaalan hin agarra. Arfaffaan immoo naan ilaalu warri Jawaarii Ameerikaadhaa dhufe Ameerikaa lixaa dhufe mana hidhaa galee naan ba'u warri tokko immoo kana caala waan irraa eegan natti fakkaate xinnoonni tasgabbaa'uu cool down jedhan kana warri jaalanne jiru ijaa kanaa isaanis Jawaarii inni dur lafa chochoosaa ture miidiyaa gubbaattis karaa tokko sirnaa ta'u maaliif sagaleensaa yookiin deemsisaa ilaalchisaa waan tokko isa isaan eeganii caala maa qabbanaa'e warri jedhanis waan jiran natti fakkaata. Kanaaf fantu walitti dabalamee fakkaata. Kanas ta'u sana an akka kootti ammas miti jechuu kooti. Amma qabsoon Oromoo yeroo murteessaa gubbaa ga'eera. Yeroo murteessaa kana waanuma xixinnaayyuu balleessinee dhaabboon Oromoos immoo akka ta'utti waanuma xixinnaa wal bira darbuu dadhabanii garaa hin taanetti deemanii gatii guddaa nu kaffalchiisa. Ijaa kana nutis hundi keenya qabsoo Oromoo olaantummaadhaan geggeessaa jirraa, chochoosaa jirraa warri jennu akka waan tokko hubachuu dandeenyutti ilaaluun nurra jira. Ani karaa koo waan tokko duwwaadha kanani wanti qabu jechuu kooti malee sakaanii akka bayeessatti akka kriitikii hunda keenya sirreessuu danda'utti dhaabboonni Oromoos wal ilaalanii ati maal goote ani maalan godhee maal balleessite qabsoon kun attamitti gara fuulduraatti tasgabbiidhaan geggeessuu dandeenya tarkaanfachiisuu dandeenya isa jennu ilaaluu hin dandeenya. Garuu iddoo tokkotti waan saba Oromoonis waan wal loksinu hin jiru warri aktivistoota jedhanii warri tokko karaadhaas qabsoo kanatti warri godhan jiru natti fakkaata. Qabsoon kunis waggaa 50 attamitti deemaa tures qajeeltutti warra hubachuu hin dandeenye natti fakkaata. Akkuma nama maraataa bitaa mirgatti dhagaa darbachuu danda'u si galee yeroo tokko misguided misaayiliin jedha warra tokko misguided misaayilii innis immoo numiidha. Iddoo sanatti yaanis wanti hin qabaa jechuudha. Amma namni Kanaadaadhaa akka qeesii akka paasterii maal jedhanii amma Kanaadaadhaa iddoota jirtu kanaa naanni iyyuu gaaf tokko dhaga'een ture. Nama mararaa jiran dhaga'ee beekaa saawun beeku garuu dhaaba keenya gubbaatti naanni waan baay'ee dubbatu nan argaa. Warra akkasii kuni iddoo tokko jiru. Isaanis immoo warra ijaaramanii qabsoo Oromoo bosonas haa ta'u magaalaas baadiyyaa seessas haa ta'u warra chochoosaa jiran kana qabsoon kun akkamitti waggaa 50 ga'ee kana akka ta'utti hubatanii yoo dhagaalee yoo darbatan malee cal jedhaniituma isa beekanis isa hin beekne soolaaqanii isaanis immoo nu rakkisuu jechuudha.
Ijaa kana waan baay'ee walitti makame gara fuulduraatti ifatti baafne nutis waan hojjechaa turre akkatti hojjechaa turre masmarri dhaaba keenyaas immoo maal gaabbii saba keenyaa attamitti geggeessaa ture attamitti geggeessaa jira gara fuulduraattis attamitti walitti hubannee deemnaa jirraa kana qajeeltuu ilaaluun irra jira. Ilaa yeroo tokko gaafa waajjira keenya saaqnoo obbo Daawudii nu jalaa ijjitii waggaa 20 meeqa baannee deemaa ture nu jalaa qabsoo kanaa waggaa 20 meeqa sinis hamma dandeessanitti karaa bosonaas haa ta'u karaa dandeessanii qabsoo kana geggeessaa. Maaliif bosona galtanii maaliif hamma sabni Oromoo bilisa ba'ee sabni Oromoo mirga isaa goonfatee sabni Oromoo ofiin of bulchuu danda'utti mootummaa ijaarratee mootummaa kooti kan jedhu hamma dhufutti nuti sinitti hin dubbannu amma dandeessan hojjedhaa. Sinis immoo karaa nagaa paarlaamaa galtanii wantoota tokko hojjettanii sagalee saba keessanii maaliif dhageessita jettanii waan akkasiin nu hin tuqinaanii waliigaltee waggaa 20 meeqa qabaachaa turre. Erga abawoon immoo galee waliyyuu walii mallatteessinee qabxii gara 10 fakkaataa 1 2 3 jennee filannaa soo ta'e wajjin gallaa hoobaanis wajjin waliin baanaa jennee walii gallee turre. Mootummaan humtiyyuu maaliif nutti duuleeyyuu warri tokko hin beekan natti fakkaata. Amma nuti dhaabni keenya filannaa darbee wanti nuti filannaa keessaa baanee fi dubbiin ijoo gurguddaan lamadha. Tokko aboo goodaatti dhiifnee filannaa keessa gallu. Lama hidhamtoota aboos keenyas mana hidhaatti dhiifnee filannaa kana keessa gallu. Kanaanu fala kana hiikaa jennee jaarsummaaniis ennaa bahu mootummaanis galaa jedhee karaa baay'eennaan nutti dubbatu lakkishii kana lama biraan dabarru. Nuti filannaa keessa soo gallu wajjin galla warra hidhame nuu hiikaa isa alatti hafes galchaadhaanii filannaa sana keessaa wal qabannee baanee jechuudha. Dhaabbiin keenya gatii guddaa kaffaleedha. Aboo wajjin mootummaan achiinis asiinis ta'u nama keenyayyuu kan isaanis kan keenyas bittaaf gurgurtaa ta'u yeroo baay'ee mootummaan deddeebi'ee nu jidduu galee dhaabbolii kana lamaa walitti buusuudhaaf walirraa fageessuudhaaf baay'ee mootummaan carraaqaa ture. Bittaaf gurgurtaa keessa yoo inni galee waan baay'ee hojjechaa ture. Kutannoodhaan sabni keenya akka sabaatti laga soocee wajjin hookufes wajjin isa jedhu sana fudhannee deemaa ture jechuudha. Kana gubbaatti bishaan naquu of eeggannoo guddaa barbaachisa. Akkan taanetti bishaan naquu kana gubbaatti of eeggannoo barbaachisaa. Egaa warri imala gubbaatti qooda fudhates maaltu attamitti kun dhufee attamitti ta'aa ture isa jedhu kana karaa yaada koo sanarfan kana lafa kaa'eeraa iddoo baay'eedhaa walitti dhufuun jira. Meesajjii keessa egaa yeroo tokko naa dabarfattu akka namni sii fudhatuttoo dabarsuu baattee yeroo tokko namni sii utuma na dhagaa jettu si dhaga'uu diduuris yeroo tokko dhufa. Wal gaafachaadhuma deemnaa wal sirreessaadhuma deemnaa garuu waan akkasiin ilaalaa jira jechuudha. Haga imalli kun taasifame keessatti kanan dura gaafa koongirasiillee turtanii koongirasiidha achi booda federaalistiillee gaafa itti makame dura dhaabni keessan koongirasii ture. Ittaansee dhaabni obbo Bulchaa fa'aa ergasinitti makame booda federaalistii KFO'llee ture. Garuu immoo federaalistummaadhaan beekamtu yeroo dheeraa. Tibba kana ji'a 6 kana keessa wanni dhaga'amu KFO'n Itoophiyaa dullatti ijaaruudhaaf deema jedhama. Sagantaa KFO keessa Itoophiyaa dullatti ijaaruun yoo jiraata ta'e Itoophiyaan dullatti tun akkam? Egaa Itoophiyaa dullatti warri jiran ennaa jiran mannagaa gaafuma manaa baanu dhaabni keenyas haa ta'u warachi keessatti baay'een qooda fudhannaa manaa baanu wanti Itoophiyaa dullatti ijaaruuf hin jiru. Kana yoo ta'e maaliif waggaa tokkeen keenya waggaa 40 waggaa 50 maaliif umurii keenyas keessatti hamma dandeenyetti gatii maa kaffalaa turre. Nuti biyya kana keessatti jijjiirama guddaa finne biyya kana jijjiirree
saba biyya kanaa wajjiniin biyya kanaa biyya haaraa biyya hunda keenya walqixxummaan ilaaltu biyya hunda keenya walqixxummaan akka bullu gootu keessatti qooda fudhannaadha. Lammoo laaltanii naaba wajjinis ennaa hojjennu OLF wajjin ennaa hojjennu warra OLF duwwaa otoo hin taane nuti warra Kibbaa, warra Sumaalee, warra Agaw, warra saba baay'ee wajjin, warra Guraagee, warra Sidaamaa, warra baay'ee wajjin hojjennaa jechuudha siyaasa biyya kanaa jijjiiruudha. Amma taasiitti isa jedhan sana nuti OLF wajjin kan qabaachaa turre durumayyuu inni nuti lafa wanti keewwanne inni biyya kana jijjiireen biyya haaraa sirna haaraa sirna Oromoon umatii isaati biyya kana qoodatti fudhachuu danda'u. Oromoon immoo qeesaa biyya isaa mana isaa qabeenya isaa gubbaatti abbaa biyyaa abbaa dachii ofii ta'ee jiraachuu danda'u. Saba biraa wajjinis immoo biyya kana sirreessee biyya kana jijjiiree akka saba keenyaa ta'utti ijaaruu akka danda'utti waliigalteen nuti lafa kaa'aa turre baay'inni inni biyya kana haaromseen jijjiireen Oromoon qumatii isaatiin biyya kana sirna dimookiraasii dhaanii geggeessee akka ijaaramtu godhee akka jijjiiramu olaantummaa warra akkasii otoo hin taane sabni biyya kanaa sirna dimookiraasiin ofiin of bulchuu walakkaatti immoo wajjiniin sirna federaalizimiin wal kabajamee bulchuu akka danda'amutti qooda fudhannaa kan jedhudha jechuudha. Egaa nuti maal jennaa take over of Milik Palace jennaa jechuudha. Take over of Milik Palace. Karaa duubaa otoo hin taane warra ammachi keessa jiranii karaa duubaa galanii nuti immoo karaa fuulduraa humna saba keenyaatiin olaantummaa sabni keenya olaantummaa isaa sabboonaa isaa kabajuudhaan abbaa barbaade filatee galma Milik kanaa take over yoo goone biyya kana sablammoota biraa wajjin jijjiirama guddaa finneetu biyya kana bulchinaa isa jedhu qooda keenya fudhannaadha. Karaa Oromoo ennaan Oromoon kophaatti haaba'uyyuu ennaa jedhamaa ture immoo karaa sana kan dhufe immoo isaanis jijjiirama haaraa fiduudhaaf galma Milik sana fudhachuutu irra jira. Nuti lachuu jechuu goote warri biyya kana haaraa ijaarra jennee biyya kana federalizimii dhugaadhaan ijaarra jennee biyya kana sablammoota biyya kana hundaaf akka ta'utti deebinee ijaarra jennee biyya kana akka barbaannetti sabni keenya qeesaa gubbaa dachiisaa gubbaa biyya isaa gubbaatti olaantummaadhaan murteessee qabeenya isaa gubbaatti murteessee biyya isaa gubbaatti murteessee ofiin of bulchuu akka danda'utti jirra jennusi galma Milik jijjiirree fudhannu malee hin ta'u. Kanaaf take over Milik Palace jennaa jaalullee kana sirbaa ture. Handhuura Oromoo gubbaa jira galmi Milik kun. Handhuura keenya gubbaa kan jiru siyaasa sana fudhannee siyaasa sana olaantummaadhaan geggeessuu dandeenye sablammoota biyya kanaa wajjin nagaan jiraachuu dandeenye nagaan akka jiraatanis gumaacha akka saba guddaa tokkotti gumaacha kana ogoone galma Milik fudhachuudhaan istiraateejiin keenya sadha. Obbolaan keenya karaa biraa warri deeman immoo galma sana diigneetu waan barbaanne gaaf sana saba keenya wajjin murteessina warri jedhanis galma sana fudhachuutu irra jira jechuudha. Ijaa kana ammasitti wanti wal lolluuf hin jiru jechuudha. Amma galmi Milik Oromoon olaantummaadhaan irratti murteessuu danda'utti galma sana fuula isaa dibdibee babbareechee maal godhee otoo hin taane galma sana aangoo galma sana keessa